waan guddaa dubbachuun sagantaan kun waa singalateeffachuu ka barbaadu baguma sagantaan kun galgala ta'ee jedha. Maaliif yoo jettan silaa ka makiinaa oobullee makiinaa wayii buuse warri mana madaamii jirullee hojiirraa ari'ame nullee warri hojii arabaa irra jiru sirraa ari'ame bagalkanuu nu ta'e galatoomaa isiniin jedha. Ammallee waan kanaa olii waan sammuu kee keessa jiru waan kanaa olii sirraa eeyna rabbi beekumsa dachaa si yaada baluu bagalkan nu ta'e. Olin nu fidee bakka kana wal mormisiisee wal akka waa barannu nu taasise hoggana qabaatu hoggana achirraa qabaatu fi hoggana kaawwatudha. Tokko achumarraa namni baay'ee waa hubata jedha. Egaa walumaa galaan hadha sagantaan san dhaddacha heeraa irratti wal argina. Dhaddachi heeraa maal jedha? Heerri Oromoon ganama qabdu maal jedha? Eenyu mura? Dubbiin mataa muramti moo? Dubbiin karrichaan muramti moo? Dubbiin yaa'iif malkaan muramti moo? Tuutaan muramti walitti dhufna dhaddachi heeraa isin araarsaa iftaan galgalaan nu haa ga'u. Hayyee yaada kee galatti qophii keenya maal ture? Hayyee walii galaan yaadni hirmaattonni keenya hundi isaa akkatti qalbii ofii rarraasee yoom anagaa yoom dubbadha yoom asirratti mormii kana baafadha jedhee akkana osoo eegu wanti kun xumuramuu fi guyyaa boruutiin nu jala dabruun waan nama gammachiisu borummaan tunuunu geetti falmii ajaa'ibaatti dhufe laalika warran dubbanne hunda dubbisee hadha dubbiini. Kanaaf hooggansi yaada jijjiiree yaada burqisiisuun kanaaf nuuf jiraadha galata guddaa qabdanii isiniin jedha xumuradheera. Ayyee manni kophaan oowwuu jaalsa humar naa obsa waa wayii jaalsa humar warri yaada dhaggeeffattootaa nuu kennaa jirtan naa obsa shamarran haa dursinu. Ayyee anaa kennitan na fakkaate. Yaa barumsi har'aa baay'ee gaariidha namatti tolaa keessattuu harmee keenya jaarraggaatu as keessatti argachuun nuyi guddaadha. Sagalee isaanillee yaannee jirra. Baay'ee isaan irraa barannee isinillee galatoomaa isiniin jenna. Akkanumatti itti nuuf ifaa kakanaa olii nuuf fida isiniin jenna galatoomaa. Ayyee itti fufi sakandii 30 namoota hedduun nu eeggata. Ayyee ani waan guddaa dubbachuun sagantaan kun waa singalateeffachuu ka barbaadu baguma sagantaan kun galgala ta'ee jedha. Maaliif yoo jettan silaa ka makiinaa oobullee makiinaa wayii buuse warri mana madaamii jirullee hojiirraa ari'ame nullee warri hojii arabaa irra jiru sirraa ari'ame bagalkanuu nu ta'e galatoomaa isiniin jedha. Ammallee waan kanaa olii waan sammuu kee keessa jiru waan kanaa olii sirraa eeyna rabbi beekumsa dachaa si yaada baluu bagalkan nu ta'e. Hayyee jaal magartu itti fufi si dhaga'utti jira itti fufi mee akkamitti tokkummaa hoggansa dhabe malee tokkummaan dhabne akka jedhu mee falmiin keenya akkuma itti fufetti jira. Daawwattoota kabajamtoota keenya jechuudha ergaawwan bilbilaa nu gahaa jiran gareen tokko qabsoon Oromoo hoggansaaf tarsiimoo dhabdeedha. Gareen kun ammoo lakki tokkummaa dhabdeet hamilee muree uummanni keenya manatti dachee silaa hoggantoon jechaa jira. Mee jaal magartuun ammoo yaada falmii si dhiyeessite haliimaalleen itti aante hayyee maal jettamee ati jaal magartuu tokkummaa akkamitti dhabamee waan amansiisa. Ayyee galatoomi guddaa alfaadhu tokkummaa dhugaa jennu hoggansa jechuun mataan isaa uummata Oromoo irraa tokko. Hoggansi kun osoo tokkummaa qabaatee biyyan gurguru tokkummaa dhabaa fi biyya gurguraa jechuudha. Tokkummaa dhabaatu nutti jira. Tokkummaa dhabaa fi gabrummaa jalaa bahuu dadhabne malee hoggansa dhabneetiin hoggansa jechuun uummata Oromoo irraa tokko. Hoggansi eessaa dhufe uummata Oromoo keessaa dhufe. Hoggansi san osoo tokkummaa qabaate tokko dogongoru tokko bakka bu'ee uummata Oromoo galmaan gaha. Yoo tokkummaan jiraate tokkummaan humna tokkummaan humna Oromoo guutuuti. Tokkummaa uummata Oromoo guutuuti. Kanaaf hoggansi mataan isaa uummata Oromoo irraa tokkummaa dhabaatuutu addaan isaan faffacaasee hoggansa tokko nyaachisaa jechuudha. Gaafa leencoo lataadhaa biyya gurguru hoggansi isa dura dhaabbatu kan tokkummaa qabu osoo jiraate bakka bu'ee akka inni biyyan gurgurre goosisaa jechuudha. Wanni biyya gurgure tokkummaa dhaabbachuu dandeetta. Tanuma ammallee tokkummaa irraa dhiifamaa cabsee seenee jecha inni jedhu irratti
jaarraa abbaa gadaa Oromoon odoo mana deebi'ee manuma ofii cufatee taa'e manuma bichaa cufatee gadi ba'uu dhabaate jecha Jawaar Mahammad qayyabataa deema Oromoo odoo manuma ofii cufatee taa'e diinni isaa ol ka'ee biyyaa badaa jedhe ammallee wantoota gubbaa bahee otoo fincaanuma kana gubbaa gadi dhiisee Oromoon akka jiruun tokkummaa beeku kun mee seenaa dhiiraa beeka amma dura irraa barataa deeme fincaanuma gubbaa gadi dhiisee Oromoon diinni isaa ol maka'ee oduu tuskiin takkattiin hin tokko hin biyyaa badaa jedhe kanaaf Oromoon tokkummaa malee waa hooggansa dhabne hoogganoonni ammaan dura darban deeggara yaada isin tokkummaa dhabne jettu irratti ani hojjechuun waan amansiisu waan addaa hayyee ragaa qabatamaa gadi baase. Waan amansiisuun hooggansa dhabuu kenna wanti amansiisuun qabsoo Oromoo tammana mana galtee bakka dhabdee itti as bahee hooggansi cimaan jechuudha. Fakkeenyaaf Jawaar Mahammad yoo fudhattani kan dammasee tokkummaa kana ijaaree akka qabsoon Oromoo sun deebitee biqiltu goosisee jechaadha. Hooggansa murannoo qabuu fi kutannoo qabu waan dhabeef malee Oromoon tokkummaa hin dhabne tokkummaan bakka. Asuma keessatti akka jaamiyaa gaaddisa marii dhalootaatti tokkummaa cimaa ni qabna. Haa ta'u immoo hooggansa gaarii qabaatutu nu boonsa. Hooggansi gaariin bakka kamittuu barbaachisaadha. Yaada falmii wal falmine keessatti illee tokkummaa feenees qabaannu yoo nama tarsiimoo fi bifa kanaan sagantaa nu qopheessu hin qabaatin akkuma tokkummaa qabna sanitti taa'uu malee waan biraa gochuu waan hin dandeenyeef kanaaf waa hedduu as keessatti illee argannee jirra. Yaada wal falmine keessatti illee namni waa hedduu barata waa hedduu hubataa. Kanaaf lachuu waluma simee deema. Kanaaf tokkummaa fi hooggansis barbaachisaadha. Kanaaf hundinuu yaaduma sirriidha. Dhaddacha heeraatu isin araarsa. Dhaddacha heeraatu. Ayyee galatooma. Irraa deebi'e kanaaf hedduu bareedaadha. Haaluma kanaan cimaan tufaasin hin jenna. Ayyee yoo naa kennitan itti naana. Madiina shamarran haa dursinu. Ayyee galatooma. Yaada kana burqisuusuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Hooggansa cimaa qabaachuun kana jechuudha. Asirraa yoo hubachuu barbaachisaadha. Baay'isa isin galateeffadha. Akkanuma itti nuuf fufaa. Maaliif duraan durseen asumarratti gaaddisa marii dhaloota egeree kanarraayyuu waan hubannu qabna. Namni hooggansa gahaa qabu akkatti adeemu akkatti waa baratu asirraa hubachuu qabna jechaadha. Kanaafiyyuu guddaa galatooma. Yaadni bareedaadha. Yeroo hundaa osoo akkanuma itti nuuf fufee bareedan isiniin jedha. Galanni keessan immoo dachaa bilisummaa haa ta'u baay'ee namatti tola. Osuma nutti tolu adda galaarra. Maamar kana qilleensa irratti dhaabnee jira falmita. Tolaayyee irraanaa kennuuf filatoomaa nuti tokkummaa dhabne osoo hin taane hooggana nu hoogganee yookiin tarsiimoo nu kaafamneetti facaane Oromoon. Kaleessas nuti hooggana qabaannaan nama tarsiimoo nuu kaa'u qabaannaan warra kompiitaraan biyya isaaniitti galchine waan ta'eef har'as boris tokkummaan dursa hooggana nu barbaachisa. Namni tokkummaa nuu kennuyyuu nama tarsiimoo nuu kaa'u sanadha galatoomaa. Dhageette ayyee Mahammad ammoo deebisuuf deema. Ashama daawwattoota keenya kun qophii warraaqsaati. Warraaqsaa keessatti egaa sirna falmii lama finneetiin jirra. Aayidolojii siyaasaa keessatti wantoonni gurguddoon hubannoo keessootii fi akkasumas ammoo qor siyaasaa keessatti wal falmisiisan. Tokko hawaasni giddugala Oromoon tokkummaa dhabdee waan jedhu irratti kiyyeeffata. Inni kun ammoo jechuudha dhaloonni kun ammoo dhaloonni barate gidduutti ammoo haalli jiru tarsiimoof hooggansa dhabne kan jedhuu fi akkasumas madaawwan diinonni nu jidduutti facaasaniif burjaajiiwwan kanaan dhama'uu ummataati kan jedhantu jira. Yaadota kana keessa egaa mee isa kamtu sirri? Yaadota kana keessa hoo humni yaada kana lamee walitti fiduu danda'u maali waan jedhu irratti qaanqeen warraaqsaa kan qaanqeen dubbii warraaqsaa kutaa 14ffaan sirna falmii dhugaa Oromoo irratti fi sirna falmii danta tokkummaa waa kanamaa gootu taate barasan tokkoomee jira. Amma maaltu tokkummaa isa dhoofte? Hooggana dhabu. Diinni kun maal godhaa diinni? Fakkeenya Iyyaasuu ajjeese, fakkeenya Taaddasaa Birruu ajjeese, fakkeenya Elemoo Qilxuu ajjeese, fakkeenya
fakkeenya hedduu Haji Adam Saaddoofaa ajjeesee Maammoo Muzammirfaa Hayilemaariyaam Gammadaafaa Hayilee Fidaafaa Abishee Garbaafaa maaliif ajjeese diinni maaliif ajjeese maali wanni inni ajjeesu isaan kun nama ummata kana tokkoomsuu danda'u nama ummata kana nurra kaasuu danda'u nama ummata kana hoogganee ummata kana yaada keenya kana siyaasaa keenya kana keessaa dhiqee isaatti naqee ummata kana sochoosuu danda'u tuufi mataa keenya nu dha'uuf jecha jara kana hunda amma durallee gate nillee har'a hidhaa keessa jirullee taa'in inni taa'ee taa'aa jiruuniif tokkummaa keenya san diiguuf yoo jarri kun jiraate tokkummaan keenya sun akka jiraatu akka nuti gartee isaan irratti olaantummaa argannu waan beekaniif jecha ummata keenya waan dhiiruu danda'aniif ummata keenyatti onnee godhuu waan danda'aniif hayyuu waan ta'aniif beekaa namaan deemu waan ta'aniif kanaaf beekaa isaa kan nuka isaa ajjeesee kan biyyaa ari'adiin kanaafuu wanni mootiin qabne takkalleen hin jirtu tokkummaan uumaa keessa hin jirtu yoo mootii siin deemu ka murannoo qabu ka ejjennoo qabu ka amantiin siin qoonne ka kutaan siin qoonne ka gandaan siin qoonne gosaan siin qoonne qabaatte mootii ta'uu dandeessi mootii saniin jiraatu tokkummaan sun dhufuu dandeessi yoo mootiin hin jiraanne tokkummaan dhufuu gonkumaa hin dandeessu. Ayyee galatoma anillee tokkummaa dhabuudhaan jedha. Odoo tokkummaa qabaanne sila diinni akkatti adda nu facaasu ture tokkummaa dhabuutuyyuu asiin nu ga'ee addaan nu facaase. Uummanni keenyallee bakka bakkatti akka dhumu ta'aa jira. Bakka hundatti wanni uummanni keenyatti dhumuuyyuu tokkummaa dhabuudha wal dhageettii dhabuudha. Sila uummanni wal dhagee wal jala yaa'ee jechuun nama karaarra si kaa'u sanuyyuu hin dhabdu nama hedduu qabna hayyuu hedduu jira maaliif tokkummaa hin qabnu tokkummaa keenyatu duubatti nu hambise mee ilaaluu dandeessa bakka hunda Tigree mee ilaal Tigreen tokkummaa waan qabduuf tokko taatee baate. Baddu si mormitee jirti ati Mahammadiin deeggartee Mariyamaan ammoo lakkii jechaa jirti hayyee Mariyama. Carraa kennu keessaniif galatooma. Ani lakkii hoggana dhabnee malee tokkummaa ni qabnaan jedha. Akkamitti yoo jettanii kaleessa gaafa irreechaa qeerroon akka jirtu yaadee gaafa uummata manatti galchite san osoo hogganni jiraate osoo namni tarsiimoo kaayuuf jiraate hadha hayyuu kennan mana hidhaatitti hin laalluu jedha. Hooggansaa fi miti Oromoo mi'a hooggansa odoo ta'e maaliif Jawaar Faati hooggansa baay'ee qabna maaliif Jawween Faati mana hidhaa tura haceen ammoo hooggansa qabna haceenli maaliif nurraa du'e gumaan isaati achiin hafte odoo waliigaas tokkummaa yoo qabaanne ammoo odoo tokkummaa jiraate ammoo Jawweellee mana hidhaan turu gumaan haceenlee haga hoggaa tokkoo fi baatii torbaa kana hin ba'u qaba tokkummaa dhabiinsa kennatu kaayyoo keenya cabse waan ta'eef. Kuni tokkummaa dhabuudha. Tokkummaa dhabuun maalirraa kan ka'e yoo jennee deebisnuuf taate uummanni keenya osoo tokkummaa qabaatee qaama du'e saniyyuu gumaa isaa baafachuu danda'a. Ka hidhame kanayyuu hidhaa sanii baafachuu danda'a. Lammaffaa osoo walirra laaluu yookaan fi osoo gubee wallagga cabdu Oromoon hundi ka'e. Tokkummaan ka'ee miidhamni nama keenyarra gahuu hin danda'u. Tokkummaa hadda osoo tokkummaa qabaatanii tokkummaadhaan wal jalaa hafuu baatanii gabbahanii jedhanii hidhamaa keenya sanuu kan baasuu danda'an akkasitti jechaadha. Tokkummaa dhabuudha. Tokkummaa osoo qabaannee akkanatti hin cabnu jaarraa meeqa keessaa hadda sadarkaa kana dhufne jecha tarsiimoon hin dhufne
maalummaa ofii maalummaa oromummaan tun maal qabdi maalummaa. Hayyee bilbila biraatu sararra jira naa obsi akkasumatti naa obsi hayyee Jamal ati hoo yaada Umar irratti maal deeggartame Jamal Umar ati hoo yaada Umar irratti. Ayyee carraan akkana kun galatooma jechaa kuni ifatti yoo wali himne gaafuma kaleessaa iyyuu yeroo makaleessaa sanuu gaafa sirni kuni adda bilisummaa Oromoo mooyatee as dhufu gaafa silaa mooyatee itti seenu ittiin qophoofne jedhee diinaaf kanu kenne hooggansa dhabuudha. Achi asitti fakkeenyaaf 2015 irraa kaafnee hanga 2018 yoo fakkeenya fudhanne hooggansa argannee taankii fi baankii guddaa san cabsinee biras tarre. Hooggansi keenya sun nu jalaa hidhamnaan hooggansa keenya nuu uumaa nu hoogganaa jedhaa ture uummanni Oromoo. Hooggansa dhabnaan burjaajahee garagara bade malee hooggansa dhabne uummanni Oromoo wanti itti cabe hooggansa dhabe. Sababni duuballee achi deemnee yoo kalaallu ta'e kaleessumarraayyuu Oromoon kutaa tokkoo yoo miidhamu Oromoon kutaa tokkoo callisaa ture. Wal dhageeffataa ture malee waliin deemaan ture sababa hooggansa dhabeef hooggansa dhabne malee burjaajii yookaan immoo waliigaltee dhabuu kennaa miti. Manni tokko ijaaramee yoo dhufe yoo utubaan keessa hin jiraanne dhaabbachuu hin danda'u waan ta'eef hooggansa dhabuuti jedha. Hayyee bilbila qabnaa daawwattoota keenya egaa yaada keessan kan mormu jiraachuu danda'a. Hayyee gareen ummanni keenya tokkummaa dhabe jedhutu bilbile daawwattoota keenya gareen Afiibaa jaarmiyaa gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo keessatti biyyoota adda addaa ta'uudhaan egaa bilbilaan wal falman gareen qabsoon Oromoo 1974 irraa kaasayyuu adeemsa tokkoof tokkummaadhaan bara dukkanaa keessattuu falmaa ture tarsiimoo malee jedha. Inni kun ammoo bara 1983 yookiin 91 iyyuu qabsoo Oromoo keessatti chaartarii sana keessatti hoodhaa jennaan lakki nuti ittiin qophoofne jedhanii hooggansaaf tarsiimoo dhabuu hojiin garsiifne jedha. Egaa maarree garee tokkummaa dhabuu irraa jedhurraa bilbila fudhannee walitti deebinaa nu faana bu'aan jedha. Haloo. Hayyee Ahmad itti deebi. Hayyee Ahmad yaada kanatu dhiyaate ati maal jetta dabalata? Hayyee kuni maaliif yoo jenne fakkeenyaaf Jawaar yoo fudhanne jechaadha inni gabbahee irratti dalage jechaadha haa ta'u malee ummanni mootummaa jechuun ummata jechuun mootummaadha. Maaliif kana jedhe namni hundi ila tokkummaa qabaatee akka quba harkaa kanatti yoo osoo gabbahee wal qabatee wajjin kadeemu taate osoo walirra laaluun ila fakkeenyaa fi aanaa biroo irratti yoo kawaa dalagan taate osoo tokkoomee yeroo tokkotti gabbahee waan jedhu taateeti mootummaa kanayyuu ofirraa. Ani ragaa qabaa jechaa jirti Halimaa Abdallatu sararra jira bilbiluu jirti. Mee hayyee Halimaa fin kenna Halimaa Abdallaa. Ati hoo yaada kana maal jetta hayyee hello? Hayyee calaa naaf kennuuf keessanii galatoomaa. Uummanni keenya hooggansa dhabuu isaatii bakka amma jiru kanatti rakkoo kana keessa geesse jechuudha. Maaliifin hoogganni osoo jiraate amantiinis ta'e kutaanis ta'e paartiinis ta'e abbaa fedheeyyuu uummata keenya qoqqooduu hin danda'u. Hooggansi tarsiimoo adeemsa isaa qajeelchee waan kennuuf uummanni immoo sanirra deema jechuudha. Har'a qaawwa kana argateetiin uummanni keenya burjaaja'ee jechuudha. Tokkummaadha. Sababni isaas fakkeenya fudhachuu dandeenya. Namni kun Jawaar qofa qabdi Oromoo miliyoona 60 70 50 haa jennu. Namni baratee fi namni Oromoo ta'e Jawaariin qofa. Jawaariin qofaa miti. Jawaar lubbuu qaba akka namaa osoo achi jiraachuu hin ta'in asittuu du'uu danda'a yaani. Kanaafuu hoogganni Oromoof Oromiyaa keessaa dhabamee osoo hin taane tokkummaatu dhabame. Waan hin danda'amneeyyuu waan hin yaadamneeyyuu tokkummaan jiraate Jawaar akkuma jiraatuun jiru du'uunis jira. Namni barate Jawaariin mana Oromoof Oromiyaa keessa hin jiru hayyuun
kuni ilaalcha dogongora. Ayyee dhaabi jedhe waan amansiisuun qabadhe Umartu bilbilee hayyee Umar. Ayyee galatooma fakkeenya takkaan isinii kenna warroonni uummata Oromootti tokkummaa dhabe jettanii ogaa waraana adda bilisummaa Oromoo keessatti ganna 50 lakkoofsisee jira. Sababni isaas burjaajii hoogganoonni wal dhabuudhaan hoogganoonni gara fottaquudhaan waggaa 50 lakkoofsise. Haa ta'u ammoo waggaa 3 kana keessatti yoo laalte waraanuma adda bilisummaa Oromoo fudhachuun hooggansa gaarii argatee waggaa 3 keessatti sadarkaa riphee lolaa bira taree mootummaa dura dhaabbatee ittiin lolu ga'ee jira. Kun fakkeenya guddaadha. Kanaaf dhibbaan dhibbatti uummanni Oromoo hooggansa dhabe malee tokkummaa dhabeetii miti. Jawaar Mohaammed barreeffama sarara lamaatiin Oromiyaa guutuu halkan takkatti waliin ol dhaabaa ture waan ta'eef kanaaf hooggansi akkasii Oromoo keessaa yoo kaa'iba'u taate ammas Oromoon falmachuuf qophii. Umar bilbila seene dhaabbadhu. Aloo ayyee deebii gayaa sii kennu deema Maamad Huseenii ayyee Maamad Amiini. Maamad Amiin ayyee. Kadiraa deem qabaatin irraa fuuta. Itti fufi jedhee jira bar. Fakkeenya isinii kaaya warri Jawaar Mohaammed leenca kenna dubbattan. Wanti Jawaar Mohaammed hagadhaa jedhu wanti isinii galuu qabu. Waan nadhiin gammadaa jedhu. Kabiraan jedhu odoo jedhu nadhiin gammadaa sabni tokkoomi bakka yaaddi ga'e. Waan warri armaan dura darban leenconni armaan dura darban Oromoon qabdu kan dalagaa nyaate ka ilmi Oromoo nyaachise kana hundi isaa waan jedhu jedha malee Jawaar Mohaammed waan rabbi isa barsiise beekumsa rabbi isaa kennu sammuu rabbi isaa kenneen kana jedha malee wanta biraa wanni inni haarwa fidee jedhe tokko hin jiru waan nadhii oduu jedhu du'een alatti. Jawaarillee aniin du'a ila dhageeffadha wanni isiniin galle tokko hin jiru aniin du'a garuu hoo taarika seenaa lafa isinii kaayetu du'a. Yoo an deemillee ani ilma namaati akkama dura miidhattee sun jette ani ilma namaati du'uu danda'a kullu naftiin zaa'iqatul mawt naftiin tiya guyyaan duutu rabbi harka jira garuu sabni tokkoomi bakka yaade gahe waan barbaadu san argata tokkummaa keessatti jabeeffadha diinaaf waliin kennina qaawwa. Dhabde malee nama isa hoogganuu dhabdeeti miti har'aa miti kaleessa yeroo wanni takkaan jirra dukkana keessa jiru seeraa fi heera mataa isaa sirna gadaa qabdi kan ittiin bultu tokkummaa qabdi. Tokkummaa isiisaniin eenyullee hin cabsu namaafuu fakkeenya ta'aa turte har'a immoo sababa tokkummaa dhabuuttuu isaan facaasee diinaaf isaan saaxilee malee woggansaa miti woggansa of keessaa oomachuu dandeetti gaaf tokkummaa qabaatti sababni isaa gaafa. Hayyee achumarra turi Umar si falma jedha hayyee Umar ati hoo maal jetta jechuudha gareen A irraa hoggansi bakka bu'e kana jedha ati hoo gareen baa maal jetta. Ayyee galatooma carraa naa kennitaniif uummanni Oromoo erga hoggansa isaa dhabee kaaseeti kan burjaajee taa'utti jiru malee kalee Jawaar Mohaammed fakkeenya fudhachuu dandeenya gaafa goonni keenya wareegame Hacaaluun fakkeenya fudhachuu dandeenya gaafa san magaalaa Oromiyaan qabdu guutuu irratti bahee osoo qabsoo san gaafsan hoggansi jiraatee achiin ka hoogganamuuti qabsoon sun silaa hin dhaamu ture. Kanaaf kalees hooggan. Dhaabbadhu hayyee waan Umar jedhu dhageettee jirti hawwan hayyee hawwa waan Umar jedhu dhageettee jirta mee kana hin mormitamoo maal jettan ragaa dhiyeeffatta bara Jawaar Mohaammed faa ittiin qabsoo masakaa turan sababa san tarsiimoo dhabe hooggansa dhabe jechaa jira lakki ate immoo sila yoo dubbattu maal jetteen lakki qabsoon Oromoo kaleessas tokkummaa dhabe uummanni Oromoo tokkummaa cabeette hayyemee Umariif qilleensarratti deebisiif si dhagayaa jira. Hayyee tokkummaa yoo jiraate wanni kamuu ni jira waan ta'eef waggansallee uumachuu dandeetti akkaataan isin itti amma sababa tokkummaa dhabuutiin abdii muratte waan hedduuf jilbeeffattee waan hedduuf saaxila baate. Qophii
qophiin qaanqee warraaqsaa kutaa 14ffaadha namuu nama dangalchuu wallaalee qophii keenya iftaan galgala dhaddacha heeraa irratti jechuudha qophii dhaddacha heeraa irratti egaa waa'een murtii akkasumas sirna gadaa keessatti maaltu ture oromoon sirna gadaa duula raabaadorii keessatti hoggansaan mo'aman moo akkasumas ammoo tokkummaa dhabanii mo'aman sirna waraana raabaadorii keessatti akkamitti caban kan jedhu maaliif ammoo hoggantoota fixe moo sirni impaayera biyyattii kan jedhu irratti dhaddacha heeraa kutaa jalqabaa irratti nu egaa gareen tokkummaa dhabuudhaan sabni keenya hamileen cabee taa'eef irraa usee kakuun ajjeesu kun itti ilaala jechaa jira. Kanneen murni biraa ammoo lakki hoggansa dhabe egaa hoggansa jechuun kennisniyyuu tokkummaa fedhe yoo qabaate mootii malee hin sossa'uudha. Horaa bulaa deebanaa osoo isinitti mi'aawu osoo yaada hedduu qabdan osoo waa hedduu falmuu dandeessan qophii keenya rarraafneet dhaddacha heeraa irratti murtiin taa'uu deema. Waraana keessan waan qabdaniin darbachaa yaada keessaniin humna haaree nu keessatti ijaaraa jaarmiyaalee woboo deeggaran kamiyyuu jalatti ijaaraa yaada hedduuwwan ijaaraa jechuudha. Kanaaf osoo isinitti mi'aawu osoo sagantaan keenya waa hedduun jechuudha. Anis kana dubbadhe kanaan amansiisa. Kanaan jettu qophiin dhaddacha heeraa qophii akkamiiti? Seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo qabsaa'ota afran qalloo irraa kaasi sirna bulmaata gadaa irraa kaasi akkasumas caayaa sikkoo mandoo ituu humbana macaa tuulamaa ilmaan booranaa baareentumaa sirna gadaa michilee kiloolee biifolee fi akkasumas melbaa keessatti maal turanii dhaddachi heeraa qophii keenya qaanqee warraaqsa dubbii kutaa 14ffaa tokkummaadha dhabutu nu cabsee diina jalatti nu deebisaa jira. Lakki hoggansa dhabuudhaaf hoggansa keenyallee mana hidhatti dhabaa jirra. Qabsoon keenya kanaaf sakalamtee waggaa 1000 isin cabsina nuun jedha. Isa kamtu sirriidha. Nama iftaanii nu haa taasisu. Horaa bulaa deebanaa sagantaan keenya osoo mi'aawu xumuramee jira. Tokkummaa dhabuu isaarra kan ka'e abdii muree waan jedhu kaaste kanaaf mee ragaa dhiyeessi. Manni Oromoo tokkummaaf dhabee wal jala masakamuu dhabee akkasumas burjaajjiin siyaasaa abdii isa mursiise moo ajjecha abdii isa mursiise moo maaliif warraaqsatti ka'uu dhabe? Lakki yaanni kun ammoo tarsiimotu dhabame hoggansa tarsiimoo saniin hawaasa kana masakuu dhabame jedha gareen baa jechuudha. Isin warri garee aa jala jirtan maaliif kana jechuudha? Nama muddame isa malee jecha osoo tokkummaa qabaatanii gizee haceen isanuu hacee akkasitti akkuma tokkummaan baasanitti awwaalatanii tokkummaa abuusaa hacee reeffa isaa tugatanii mootummaan irraa tumnaan irraa sodaa mootummaan qabanii walii galanii tokkummaa abu ani osoo hoggansan ta'in. Hayyee ammas bilbila fudhanneet walitti deebinaa bilbila fudhannee walitti deebinaati nafaana bu'a. Hayyee jaalma gartu itti fufi si dhaga'utti jira itti fufi mee akkamitti tokkummaa hoggansa dhabe malee tokkummaan dhabne akka jedhu mee falmiin keenya akkuma itti fufetti jira. Daawwattoota kabajamtoota keenya jechuudha ergaawwan bilbilaa nu gahaa jiran gareen tokko qabsoon Oromoo hoggansaaf tarsiimoo dhabdeedha. Gareen kun ammoo lakki tokkummaa dhabdeet hamilee muree uummanni keenya manatti dachee sila hoggantoon jechaa jira. Mee jaalma gartuun ammoo yaada falmiisii dhiyeessite haliimaalleen itti aante hayyee maal jettamee ati jaalma gartuu tokkummaa akkamitti dhabamee waan amansiisaa? Hayyee galatoomi guddaa alfaadhu tokkummaa akka jennu hoggansa jechuun mataan isaa uummata Oromoo irraa tokko. Hoggansi kun osoo tokkummaa qabaatee biyyan gurguru. Tokkummaa dhabaa fi biyya gurguraa jechuudha. Tokkummaa dhabaatu nutti jira. Tokkummaa dhabaa fi gabrummaa jalaa bahuu dadhabne malee hoggansa dhabneetimi. Hoggansa jechuun uummata Oromoo irraa tokko. Hoggansi eessaa dhufe? Uummata Oromoo keessaa dhufe. Hoggansi san osoo tokkummaa qabaate tokko dogongoru tokko bakka bu'ee uummata Oromoo galmaan gaha. Yoo tokkummaan jiraate
tokkummaan humna tokkummaan humna Oromoo guutuuti. Dhageette ayyee Mahammad ammoo deebisuuf deema. ammallee haga hooggansi keenya hidhame ummana dabuub hoogganoonni isaanii akka ijaatitti ilaalan jalaa hidhame saba tokkoome waan qabaniif guyyaa tokko makiina hin jenne saayikilii hin jenne humna qaban maraan gadi ba'anii jabaa ofii ka abiyyi mana hidhaati keessatti guure hunda gadi yaafatan guyyaa torbee takka keessatti saba tokkoome dhabuun tokkummaa dhabuun leenci keenya ka diinni takkattiin ija isaa afoo taa'uu hin dandeenye waggaa haganaa kana muluu hidhaa keessa taa'e. Eega hooggansa ka jedhu taate zabana ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaami yoo sa'aadii wareegame kabiraa itti haa aanu jedhe ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam isin keessa yoo achumaan kaalidillee ka fuula rabbii deemu taate hamzaan itti haa qophaa'u jedhe ergamaa Allaattiin gammoojjii osoo dubbatte qurxummiin galaanaa afaan baafatte lafee lammii koo awwaan jalabee soora bineensaa tahee abbaan lafaa dafee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata takkaa balatee lafasaa irratti kan siraa mudaa qonni gabee. Daawwattoota keenya kuni arda falmii qophii qaanqee warraaqsaa kutaa 14ffaa bifa addaatiin qabannee dhiyaanne ergaawwan bilbilaa gamaa gamanaan gareen Afiiba Jaarmiyaa Gaaddisa Mariitii fi namoonni garaagaraa irratti hirmaachuun qabsoon Oromoodha hooggansaaf tarsiimoo dhabde murna jedhuu fi akkasumas lakki gaafa hooggansaaf tarsiimootu jechuun sababa gayaa walii dhiyeessuun kunis asii achitti yaada uummata Oromoo keessa jiru kana waan taateef yaada rogeeyyii gurguddoon xiinxaltoonni falma kanaaf ammoo gara tokkotti fiduun yaada gabbataa irraa kennanii gareen tokko immoo lakki tokkummaa dhabutu hooggansa kaleessaatu mana hidhatti hambise kan jedhanii fi akkasumas seenaa qabsoo 1974 91 kana hunda wabeeffachuun gareen kun ammoo qabsoon Oromoodha bara 1983 keessatti walii kennan yookiin baallii mootummaa dargii cabsuu fudhaniif aan ittiin qophoofne jechuun isaa hooggansa dhabuudhaan jedhaniiti. Maarree ammas muuziqaa ce'umsaa kanaan mee gareen lakki hooggansaaf tarsiimoo dhabutu uummata keenya wal jala masakuu dhabe kan jedhu egaa bilbilli yeroo isinii bilbiluudhaan abdii mure waliin ka'uu dhabuu fi shira diinitti dalagamuun jechuudhaan egaa Mahammad ammoo garee warra hooggansaa fi tarsiimoo dhabe jedhu falmaatimee bilbila isaa dhagee fuuneet. Ayyee Mahammad itti fufi. Inshallah baga nagaan jiraatanii sabni tokkoome bakka yaade gaa fakkeenya yoo fudhanne ummata kaabaa jedhan ummata Tigree kana hooggansi isaanii nama baay'eetu jala darbe gara fuula rabbii deemee namni hedduu jajjabaa hedduutu biraa ture warri kalee Tigreen seenaa keessatti nama meeqaan gizee mallasiisan bosona seente waan tokkummaa qabdu cabsitee dargii akka Afrikaatitti sodaatamu waraanni isaa cabsitee biyyattii teennataa Finfinnee jedhamtu tana mooyattee harkubii jala deebifte. Waan tokkoomteef hadhallee waan tokkummaa ofii icciitii ofii dhuunfachuu dandeettu waan nama ofii jabaa ofiitiif laafaa ofiillee hin gurguranneef hadhallee akka mooyattu waan beektuuf tokkummaa ofiitiin hooggansa ofii laafaa ofii dhageessee deemtee galma yaaddusan. Ayyee Jaal Mahammad. Sababa akka isaan kaasanitti sababa kuusaa. Carraa. Ibba faltantii dhibbaatiif gara sararee kan beekuu qabnu tokko kan sammuu keenyas amansiisuu qabnu namni ilma namaati ni du'aa ni jiraata. Hooggansuma Jawaariif dhaanu dhabuunu tokkummaa dhabuudha. Jawaar hidhamuun haceen ajjeefamuunu tokkummaa dhabuudha. Oromoon walla yoo dhumu wallagga cadhisee taa'uun walla yoo dhumu jimma cadhisee taa'uunu tokkummaa dhabuudha. Akkasumallee warra Tigree hooggantoonni isaanii baay'een irraa miidhamanii dhuman tokkummaa isaanii cimsatanii osoo abdiin muratin waggana ufuma keessaa ol baafatanii as baafatan inni ufiin ol bahee anatu shimbulchaa hin jenneen tokkummaa isaaniitiin wal ta'anii namni kun nu bulcha nuuf ta'a jedhanii filatan kana maaltu fide tokkummaa isaaniitu fide
Ayyee si morma jechaa jirti Sumayyaa Abdoo mormii hooggansaa qabatte mee Sumayyaa ati akkamitti mee yaada amansiisaa qabdame? Tokkummaa irratti hooggansaa osoo hin taane. Tokkummaa irratti hayyee yaada sakandii 30 kan hawaa deeggarii hayyee ni mormaa. Tokkummaa akkamitti dhabne yoo jettan inni osoo tokkummaa qabaannee gaafa. Itti fufi. Nu osoo tokkummaa qabaannee gaafa tanaan dura kursii addaan qoodate kursii irra waliin lolan. Wagganni jiraatus jiraachuu baatus wagganni ni du'a ni jiraata. Kanaaf tokkummaa qabaachuudha. Yoo tokkummaa qabaattee jette bakka yaadde san gahuu dandeetta. Yoo tokkummaa qabaatte waggana atuu mataa keetiin ofii hogganaadha. Tokkummaa qabaachuun dirqama. Waggana qabaatteef qabaachuu baatuun yoo tokkummaan hin jiraatin faayidaa siif hin qabu hin jedhan. Ayyee kan mormitu ayyee. Ayyee waan beekuu qabnu obboleeyyan keenyaa of sobuu hin qabnu hooggansa dhabuutu qabsoo keenyaa kan abiyyiin nu harkaa fudhate itti qophaa'uu dhabne hooggansa as baasa nama bakka isin bu'u as kennadha hoodhaa jennaan namni nu harkaa qabsoon keenya nafxanyaadhaan butameef hooggansa dhabuu kennatu iyyuu kana nu godhee hin bilchaanne hooggansa dhabne ammas qabsoon keenya nu harkaa butame kana ufitti hima sammuu keessa amansiisa. Inumaa dirqamaan amansiisuu deemtaa waati. Ayyee dabala yaada isii ayyee jaarragaatu. Daballi yaada isii unkaan waan biraa dhiisii wannummaan dachii kanarra jiru bineensilleen hooggana qaba waan isaan deemu qaba. Horiin afaan hin beeyneewu horii alaa itti qaba. Kanaafuu qabsoon keenya hooggana dhabne ummanni Oromoo hooggana dhabne hooggana murannoo qabu qabeellaa walitti qabee qabeellaa sanillee gartee yaadaan amansiisee kadeemuun dhabne nuti malee ummaan dhabne ummanni Oromoo ummaani qabaa hooggana dhabne fakkeenyaa dirree lolaa takka irratti waraanni tokko yeroo lolu yeroo hoogganni isaa olaanaan takkaa dhahee takkaa du'e waraanni sun mo'atuu hin danda'u. Hagartee itti aanu yoo murannoo qabaate akka isaa sanitti bakka isaa san bu'ee waraana san hin lolchiisin waraanni sun loluu hin danda'u injifatuu hin danda'u. Hooggana wanni hin qabne wanni takkaleenu bultiin mana tokkootu hooggana qabdi hooggana isaan deemu qabdi. Abbaan manaa hin jiraanne bakka abbaa manaa buutee haadha manaatu isaan deemu. Kanaafuu hooggana wanni hundinuu hooggana barbaachisa. Ayyee jaarragaatu si falmaa jiraniif hoogganni jiraannaanuu mooraan qabsoon hooggana yoo ka ta'u taate eega hoogganuu ta'u taate qabsoon bilisummaa Oromoodhaa gama hoogganaatiin gama waraanaatiin jedhan keessaan si barreessaa jiranii gama biraatiin tokkummaa dhabne warri jedhu ammoo harka asii baasaa jiranii waan isiin amansiisnuu qabnedhanii. Dharraanaa kan waa xiqqoo jaalsoof mara. Ayyee jaalmagartu itti buufi. Hayyee galatoomi guddaa ulfaadhu fakkeenya isaanuu haasanii jiranii jaarragaatuun akka reeffu jettetti kanniisni tokkummaa qabaa jettan tokkummaa isaa sallaalame mootii isaa barbaaddee itti fuudhuu ni dandeessa tokkummaa isaan qabanirra mootii isaanii san isaan tudhoysee akka waa takka agarre ifittuu dhoysanii irra ciisanii ta'anii jechuudha mootii isaanii ifiddutti dhoysanii laala. Mootiin isaanii san hin nyaadhamu. Mootiin isaanii san abbaan fedhe iddoo fuudhuu hin danda'u tafirdii barbaadanii iddoo arkanii. Tiitichi mootii isaa dura ajjeesee jette. Oromoonis akka silaa mootii ifiidhaa dura ajjeesee tokkummaa dhabatti ajjeesee mootiin sanuu dhabame nama walitti nu qabu. Hayyee. Kanaaf tokkummaa dhabuun mootii keenyallee ajjeesee diinaaf afeeree lubbuu dhabamsiisa. Tokkummaa dhabuun akkanaan isiniin jaanillee. Akkuma tiitichaa sanii nuti. Ni mormaa asirratti jaa. Ayyee muntaa in deeggartamoo hin mormita. Nan mormaan. Ayyee akkamitti? Ayyee ulfaadha. Ayyee lameen keessaa tokko muntaaf kenne. Muntaaf kenne. Ayyee dhiiseef haafetata.
ayyee itti bu'uuntaa maaliin amansiiftamee jaalmagartuu? Ayyee galatoomaa hooggansi iddoo jirutti fakkeenyaa fi akkuma harmeen dura jedhanii kanneessayyuu hooggansa sana keessatti kanneessu nu dhokattee haftee jedhan. Kanaafuu hoogganaan as ba'uu dadhabeetti kanneen sun achi keessatti dhumee jechuu isaaniiti. Kanaafuu nuti hooggana osoo qabaanneeti kaleessa isaanis qabsoo keessa turan. Qabsoo keessa iddii turan sanatti maamnu bilisoomsuu dhabarree hooggana gahaa dhabnaanii bar. Kanaafuu namni tokko mana tokko keessatti nuti haadha abbaarraa akkas hin jenneen offalcha kanniisni mootii isaa ifittutti dho'iseetiiti diini tokko harkatuun isin jee mootii kanniisaa mee kanniisa ittuudhaan ni arkama hin arkamu mootiin isaa walakkaa jira kanniisa kana ittuu tafirtiitti sossobanii addaan facaasanii tafirtiitti ittuu fuudhan malee mootiin isaa hin arkamu jechuudha. Uummanni Oromoo osoo tokkummaa qabaate akka kanniisaa sanitti mootiin isaa isa keessa dho'ifama jechuudha. Uummanni jechuun daggalaa bara. Hooggansi isaa uummata isaa keessatti diina duraa yoo dhokate diinaan hin nyaadhamu. Tokkummaa dhabaa fi hooggansi keenya nyaadhama. Tokkummaa dhabaa fi hooggansi. Nama si deeggaruu argame. Ayyee Jaal Ahmad maaliin deeggartamee jaalmagartuu? Ayyee dubbadha. Ayyee haadha teenya kenni Jaal Ahmad ayyee jaalmagartuu Jaal Raggaatuun gasi dhiisaan jirtu ayyee itti fufa. Ana. Eeyyee itti fufa eeyyee. Kanniifni sun wanni gartee mootii san irratti tuutta'ee mootii san nama akka namni jidduun fuune dhorkuuf sababaan isaa yoo mootiin sun jidduu fuute tokkummaan isaa sun waan dhabamu waan beekuuf jecha mootii san akka jidduun fuudhamneef mootii san gartee namarraa dhorka jechuudha. An dubbumaysii tanaanin isii amansiisa. Yoo mootiin sun duraa fuudhame gaa jiruun isaanii waan hin jirreef jecha lubbuuf akkasitti irratti tuuttee mootii isaanii san jiraachuu waan hin dandeenyeef waan badaniif jecha addunyaan tun mootiin jiraatti malee mootii alatti addunyummaan jiraatti tokkummaadhaan mee biyya bulte takkittii naa hima mootiin bulti Ameerikaan Austraaliyaan Kanaadaan biyya Arabaa hundi mootiin bulti wanni mootiin qabne taayisaa humaa doobelelooti. Wanni deebuun jiru waan tanumaanin jaalmagartuu ayyee Ahmad dhaabbat ayyee mee jaalmagartuu maaliin deeggarta jaarraggaatu maaliin mormita? Jaalmagartuu jechaadha. Tokko waa'ee matiisisaa finnisaa anatti dubbatee ture jalqaba irratti jechaadha. Amma yoo fakkeenya fudhanne tiisisni jechaadha waan gamtaa qabuuf namni dhaqeetu isa biraan dhaabbatu waan gamtaa qabuuf jechaadha. Tiisisni ammootiyyuu nuti jechaadha dhiifamallee narraa ta'a akka baay'ina tiisisaa san taane jechaadha. Tokkummaa dhabuun kenna abbaan fedhe ka du'aan saaxilamne ka hidhamaan saaxilaa nu godhe ka waan hunda keessatti duubatti nu hambise tokkummaa dhabuu kenna kana jechuu barbaade. Hayyee. Ni morma asirratti ni morma. Hayyee in mormita? Lakki dabalataa miti amma dabalataa miti dhaabbadhu. Hayyee maaliin mormitaa? Maaliin mormitaa? Hayyee ulfaadhaa dubbii ijoo tokko wanti jechuu barbaadu jaarsa Oromoo tokkotu jira duraan nama tokkoon nama sadi ajajeeti tokkoon muka fidi jedheen fidee cabsi jedheen cabsee kan lammataallee fichisiiseen cabsee kan sadaffaallee sadiin isaa ammoo walitti deebisee cabsi jedheen cabsi jennaan sadiin isaa walitti cabsuu dadhaban. Kanaaf tokkummaa san akka isaan uumatan jaarsa santu ajajee laal tokkummaa maanuu ka dhuftu ajaja yoo qabaatanii yoo beekaa qabaatan tokkummaan suni dhufti. Osoo beekaan sun jiraatee itti mul'isuu baatee garagaratti nyaatamanii caccaban jechuudha. Kanaaf tokkummaa san ka fidu beekaa qabaatu fudhadha. Jawaar beekaa kenna ta'eet Oromoo hanga nu beeynetti jechuudha. Gara bittinnoofte jechata. Hooggansuma qabuuyyuu waliigaltee waan hin jirreef itti fayyadamuu dadhabee diinni mana hidhaatti darbe. Akkasuma kan isaan duubas jiranis ni jiran hedduu isaaniitu jiru. Kanaafuu uummanni Oromoo waan dhabee hin qabu
waliigaltee qofaan dhabee jedha. Fakkeenya kana kaasuuf ammoo kutaa 11tu jira. Kutaa 11 kana keessaa kutaa tokko gaafa diinni dhayu kutaan kun taa'ee rafutti jira. Diinni yeroo amma tana nurra jiru kan nu cabsaa jiruun waliigaltee teenna dhabuu kenna argatee nu cabsutti jira malee hoggansa dhabeetii miti jedha. Hayyee kana jettaa bilbila fudhannee ammoo jaalmagar hoggansoota keenya mana hidhaa keessatti dhiisiseef maali? Oromoon osoo tokkummaa qabaate alaa fi keessaan tokko tahe hoggansi isaatillee mana hidhaan ta'u. Lammaffaa Jawaar Mohammad oggaa hidhame akka Jawaar Mohammad ni qabnaa bakka bu'ee qabsootti fufuu qaba sila. Hoggansi keenyaa tokkummaan qabu. Tokkummaa osoo qabaate hoggansi tokko yoo laafe tokko bakka bu'ee Oromoodhaaf dhaabbata. Maaf ta'e akkas tokkummaa dhaba jechuudha. Oromoon tokkummaa dhabuutu isa faffacaasee hoggansallee wanni isa dhoorke tokkummaa dhaba gabaabummattu. Hogganoota keenya laala kan bara 1992 leencoo lataarraa fudhadha. Harme naa obsiga dubbii mariiti naa obsi maayikii cufadhu hayyee nama biraatu sarara seenee garee faallaa jechu garee hoggansa hidhu seenee hayyee Jamaal ammoo kanaa mitiidha bilbila Jamaal natti fakkaate qilleensarratti daawwattoota keenya qophiin marii keenya falmii keenya o'ee jira hayyee bilbila Jamaal kaafnee walitti deebina. Halloo. Ayyee yooyya kana jedhanii wacarraa fagaadhuuti waca sibira jira jeesee warra qilleensarraan hordofuu fi garee keessan falmii warra tokkummaatiin jaalmagartuunis qabsooytuun ganamaas tokkummaa dhabiinsaa isin ammoo lakki hoggansaaf tarsiimoo dhabneetta waan amansiiftanii maal qabdan? Ayyee wanti amansiifnuun gabaabumatti hoggansa dhabne gaafa hoggansi jiru kaleessumarraayyuu hoggansi ni jira yoo jenne hin jiru osoo hoggansi jiraatee waggaa 27 midhamaan turru achi dura sirna nu dura taramee nu dhaqqabneeyyuu waggaa 27 midhamaan turru waggaa 27 asitti hoggansa argannee waggaa takka yookaan lama keessatti bilisummaa ijaan agarre. Bilisummaa ijaan agarre san hoggansi keenya sun kararraa nu jalaa maayidhaan bilisummaa arganne san dhabne. Fakkeenyaaf waraanni adda bilisummaa Oromoo fudhachuu dandeenya. Waraanni adda bilisummaa Oromoo har'aa miti ka uumame. Yeroon isaa dheeraadha. Ka yeroo saniitii fi har'aa wal bira qabne akkamitti deemaa jirra yoo jenne sadarkaan addunyaatti beekamee socho'aa jira waraanni keenya hoggansa gahaa waan argateef. Kanaaf hoggansa dhabnee jira. Dhaabii isin jette ammoo garee tokkummaa keessa ammallee namatu banatee jira. osoo dubbatte qurxummiin galaanaa afaan baafatte lafee lammii koo waan jalabee soora bineensaa tahee abbaan lafaa dafee lafasaa. Nama kamuyyuu tokkummaa yoo jiraate beekaallee qaba uummanni Oromoo hayyuu hunda qaba hayyuu dhabeetii miti. Fakkeenyaaf Jawaar Mohammad yoo fudhanne hidhamuu isaa kan har'a gahe tokkummaan osoo jiraate isa san baasee itti fayyadamuu danda'a. Hayyee Halima waan harkatti dhaabdu qabda Jamila harkatti waan harkatti dhaabdu qabda mee waan amansiiftuun qabda. Hayyee si dhagayaa jirti Jamilaan. Uummanni keenya osoo hoggansa qabaatee tarsiimoon deemee bakka amma jiru kanatti hin kufu ture. Kanaafuu hogganni barbaachisaadha. Uummanni keenya tokkummaa waan dhabeef hoggansa dhabuu isaati. Jamilaa waan jechaa jirtu osoo tokkummaa qabaanne Jawaar Mohammad saniyyuu hin baafna ture. Tokkummaa dhabuudha. Hoggansa qofaa miti. Qabsoo Oromoo tokkummaa jiraannaan iyyuu hoggansa sanuu ol baaftee siin jechuutti jirti. Jamilaan ati deebii maal deebiftaaf? Hayyee Jamilaan ammoo yaada kee mormutti jirti. Ayyee. Osoo kanaan tahin duraanuyyuu hoggansi gaafa har'a qawwee qabannee miti gaafa qawween hidhanneeyyuu hoggansi qabanneetiin
harka qullaan biyya isatti galchine jechuudha. Har'a qawwee hidhannee tokkummaa dhabuu keenyatu bakka kana hundatti nu geesse jechuudha. Wardee garta waan dabaltuuf qabda osoo qabxiin qabamaa jira waan taateef. Hayyee wanni inni irratti dabaluu barbaadu tokkummaa dhabuun faffaca'uun ummata hoggansa dhabuu irraayi kan maddu. Kanaaf wanni tokko hoggana yookaan uummataa yoo hin qabaanne karaa inni deemuu fi burjaajitu itti baay'ata jechuudha. Qilleensatu seena. Kanaaf sochii kamuu keessatti wanta hojjetamu kamuu keessatti hoggansi yoo hin jiraanne wanni sun galma ga'uu hin danda'u, tokkummaas qabaatuu hin danda'u. Kanaaf uummanni Oromoo hoggansa dhabe malee tokkummaa dhabeetii miti jedha. Tokkummaa uumaadha. Fakkeenyuma tokko haa fudhadhu. Fakkeenya san keessa namoonni 10 yookaan namni 100 salaataan masgiida yoo seenan namni tokkoon keessaan salaatu hanga imaamni dhufutti jechuudha. Taa'anii eegan imaamicha sanitu ajaja jechuudha. Hoggansa qabaachi keessa. Lammata ammoo namni tokko maatii qaba. Maatii mana keessaa nama 10 yoo ta'e abbaa faadhatu jira. Maatii san kan bulchu hogganaan eenyu abbaadha. Yoo abbaan sun walitti qabee akka tokkummaa uuman godhee qajeelchee guddisee jedhe. Achumarra dhaabbadhu yaadni keessaan naa dhufe ayyee Jamaaltu si mormaa jira jecha takkaanii daawwattoota keenya kanneen qilleensarra jirtan eenyullee haa ta'u abbaa harka baaseef yookiin ammoo irraa banateef jechuudha kan kenninu ta'a jechuudha. Falmii wal falman jidduutti yaada amansiisaa jecha takkaan jecha lamaan ibsachuu as keessatti yaadota lameen kana keessatti gabbisa yaadaatii fi rakkoo mooraa qabsoo Oromoodhaa eessa jirti kan jedhuu fi rasaasa guddoo waan taateef qaanqeen dubbii warraaqsaa kutaa 14ffaan har'aa falmiif waa hunda agarsiise. Hayyee Jamaal mee akkamitti yaada isaanii kana mormame? Hayyee ani yaada harmee deeggaraa mormii miti ani kalee durallee garana jira galatooma. Guddaa fagoo biraan deemina. Hiriira gaafa bara 2016 gaafa guyyaa 20 fudhadha. Sa'aatii itti ka'amee fi sa'aatii itti dhaabates namoonni yaadattan hiriira guddaa yaadatanii yaadattan. Hoggansi kenna taa'ee sa'aatii kana ka'a, sa'aatii kana dhaabbadha nuun jennaani. Uummanni waggaa 2 waggaa 3 dura Tigree biyyatti galche kuni achi as hin dhalanne achi dura dhalate. Achi uummanni achi asii kun immoo har'a waliigaltee dhabne yoo jenne waggaa 3 as hin dhalanne uummanni kun uummatuma sani waan ta'eef kaleessumarraayyuu hoggansa dhabne malee waliigaltee hin dhabne. Waliigaltee qabna dhibbaan dhibbatti hoggansa dhabne hoggansa arganne waggaa takka keessatti warra taankiif baankii illee nuuf amane biyyatti galche. Har'a hoggansi keenya keessaa dhabamnaan yaanni si falmu jira. Ayyee Khadija faallaa isaati. Ani faallaa isaati. Itti fufi ayyee. Ayyee ani tokkummaa dhabuudhaan jedhaan duraan dursee sagantaa naa kennuu keessaniif galatooma isiniin jedha. Qoonceen yoo wal taate arba hiitii jedha Oromoo. Kanaaf hoggansa dhabuu osoo hin ta'in tokkummaa dhabuudha wanni nuyi wanni tokko duubatti nu deebisee jedha. Hayyee hoggansa dhabuun deeggara. Maaliif hoo jettani qabsoon Oromoo jaarraa kana hunda kan lakkoofsifteef sababa hoggansa dhabdeef jechuudha. Ammallee deebi'ee osoo hoggansi bilchaataa lafa jiraate osoo hoggansi gahaan jiraate tokkummaa hin dhabne ka'i jennaan inuma ka'aa jechuun manni Oromoo garuu hoggansa akkasitti isa hoggane isaan deemuu dhabee. Kanaaf hayyoonni keenyas mana hidhatti dararamaa jiru. Kanaaf qeerroof qarreenis mana hidhatti dararamaa jiru. Yoo yaadattan taate gaafa haceen wareegame jechuudha. Gadi bayanii waan tokko tokko karaa mina cufaa turanii hoggansi gahaan osoo tarsiimoo jaraa kennu jiraate osoo hoggansi gahaan qeerroof qarree kana karaarra kaa'u jiraate tokkummaa dhabaniiti miti hoggansa dhabanii burjaajanii. Kanumaaf qabsoon Oromoo duubatti hafuu dandeette malee tokkummaa dhabaniiti miti jedhaan. Warri san bakka bu'ee tokkummaa Oromoo cimsuu qaba silaa. Kana kan godhe maali? Tokkummaa dhaba. Walii hinaafu Jawaar Mohaammed bakka bu'een dalagan jenne jechuudha. Hayyuu ka isaa meeqaatu jira uummanni Oromoo meeqa qaba. Hayyoonni san
tokkummaa yoo jiraate bakka bu'ee tokkummaa isaatiin osoo hojjete waan Jawaar Mohaammed bakka dhaabee mana hidhaa seene san silaa galmaan ga'uu danda'an. Tokkummaa dhabaatiitu hoggansa keenya addaan faffacaasee. Ana akka mootitti galatooma. Nama si mormuu jira hayyee. Hayyee Halima Abdallaa immoo hayyee Halima mee maal mormita? Manni keenya hoggansa dhabuu isaatu rakkoo ammaa kanatti saaxilame. Fakkeenya Tigraay nutti kaasanii turan. Tigraay yoo hoggansi isaanii jala wareegamee hogganni biraatu bakka bu'ee jira. Bulchaa naannoo isaanii saana isaanii nama isaan barbaadanii irraa kaahatanii jiru. Mataa isaanii guutummaan guutuu akkuma sabni Tigraay barbaadutti jira. Keenya hoo akka sabni barbaadutti hin deemnee fi hin jiru. Bulchaa aanaa naannoo keessaa hunda keessa ka'eetini akka saba keenya barbaadu osoo hin tahin akka mataa isaa diina keenya barbaadutti lafa kahamee jira. Kanaafuu tarsiimoo kahee adeemsa kana mormuu akka hin dandeenye sabni keenya hoggansaa dhabee jechuudha. Namni isii deeggaru jira kan biraa namni hin dubbatin ka isii deeggaru yaada isii qaba namni jedhu irraa banachuu danda'a. Hayyee jaarraggaatu rooba jalaa bilbila kaafnaa tarii yaada araaraatiin dhufamoo waan kanaan dhufan falmiin keenya tufee jira. Daawwattoota kabajamtoota keenya qaanqeen warraaqsaa kutaan 14ffaan har'aa sirna mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti tokkummaattu dhabame moo uummanni keenya tokkummaa dhabee hamilee camee hoggansaaf tarsiimoo dhabe kan jedhume egaa hayyee nafaana bu'aan isiniin jedha. Hayyee jaarraggaatu itti fufa. Ummanni keenya tokkummaan dhabne ummanni keenya tokkummaa ni qaba ummanni keenya hoggansa isaan deemu dhabe Jawaar Mohaammed ummata keenya tokkoomsee yeroo jijjiirama agartee 2014 san ummata keenya tokkoomsee ummata keenyaan deemaa ture inni mana hidhaa gallaan akkasumatti qabsoon ummata Oromoo tokkummaan ummata Oromoo isaan wajji hidhamte marraa hedduu gaafa Hayilee Fidaafaas gaafa Taaddasaa Birruufaas namoonni silaa ummata dursa yeroo hidhamanitti qabsoon Oromoo isaanii wajjiin hidhamte jechuudha. Kanaafuu ummanni keenya tokkummaa ni qaba. Ummanni keenya hanga arraa gabrummaa jalatti tokkoomee wal beekee kutaan 11 wajji jiraachaa jira. An Oromoodhaa jechuuf beekee. Kanaafuu ummanni keenya hoggansa dhabe, hoggana isaan deemu dhabe, hoggana isa kana gartee tartiimoo kenneefi isaan isa sochoosu dhabe malee ummanni keenya tokkummaan dhabne ummanni keenya tokkummaa ni qabaa waan juun qaban. Hayyee qilleensumarra tura jaalmagartuun ammoo isin mormiti lakki yaada isin falmu qabaa jechuu jirti. Hayyee jaalmagartu maaliin amansiiftamee harmee raggaatu hoggansa dhabnee tarsiimoo hoggansaa fi tarsiimoo dhabnee jettee harmeen yaada warra garee lammaffaa deeggarti. Mee ati hoo akkamitti mee tokkummaa dheettamee jaalraggaatuun si dhaga'u jirti? Hayyee galatooma guddaa ulfaadha. Anillee yaadni kiyya hoggansa jechuun ummata Oromoo keessaa ol bahe waan ta'eef hoggansi kun osoo tokkummaa qabaate ummata Oromoo kanan burjaajeessu. Tokkummaa dhabaatu isaan wal jalaa garagalchee biyya gurgursiisa waan ta'eef osoo isaan mataan isaanii tokkummaa qabaatan ummanni Oromoolleen tokkummaa qaba jee yaada. Hoggansa jechuun ummata Oromoo irraa tokko ummata Oromoo keessaa ol biqile. Kanaafi gaafa isaan tokkummaa qabaatan ummanni Oromoolleen tokkummaa qaba dhugaadha. Tokkummaan wanni tokkummaa dhabuudha gabaa ummattu. Miti sirrii miti jetti. Hayyee jaarraggaatu ati maaliin amansiista? Maaliin amansiifta kana jechaa jirti? Amansiisuunan ummanni keenya tokkummaa akka qabu waan biraa fagoo biraan dhaqwan. Gaafa Jawaar Mohaammed ala taa'ee akkasitti ummata keenya akkasitti wanti godhu san maaliif tokkoome ummanni keenya maaliif tokkoomuu danda'e hooggana murannoodhaan if kennee gabba'u akka isaa kanatti ilaalarra osoo du'e kunoo har'a mana hidhaa keessa jira hin deemu yeroo nuti biyyaa deemu jennullee hin deemu jee mana hidhaa seene jechuudha. Hanga qabsoon amma duraas warreen maataa akka garan qabne gartee warra
waa'een amantiitii fi waa'een kutaa garaa isaaniitii fi sammuu isaanii keessaa hin bayiniin qabsoon keenya hoogganamaa turte yeroo dheeraa. Kanaafuu qabsoon keenya hooggansa dhabe malee ummanni keenya hooggansa dhabe malee ummanni keenya tokkummaa ni qabaa. Hooggansa isaan deemu dhabe ummanni keenya. Akkuma kalee Jowaar Mohaammed jala deemetti odoo hooggansa murannoon gabbee karaa akkaataatti deemuu fi akkaataatti qabsoo godhu isa akeeku qabaate ummanni keenya gartee gabrummaa jalatti arrallee hin kufu diinni meeshaa godhatee arraan tada isaan ergataa hin jiru ture jechuudha. Kanaafuu hooggansa isaan deemu dhabe hooggansa mataa isa waliin qabu dhabe ummanni keenya. Qilleensi biyya fi qabbanaahus oowwus jiruu biyya fi maaltu gaya jechuun egaa gabroonfataallee tuwixeetiin dubbii gamaa gamanaa jirtu. Egaa dubbiin tokkummaa ni oowwitimo dubbii warra hooggansaatu qabbanaawa. Dhiiroo dubbiin tun garamitti deemuu jirti. Mee dabalata yaadaatiin asirratti waan jaarraggaatuun jetteerratti namni faallaa lakki tokkummaa dhabe yoo jedhu kan irratti dabalu yoo jiraate eenyu namni reef banate sun hime sarara irratti deebi. Hayyee jarraan kennu galatooma jennaa tokkummaa dhabne. Tokkummaa dhabuun tokko kalee jawaariin taasise ummanni keenya tokko ta'ee kan gadi baheeti jecha. Maal yoo jenne karaa cufuudhaan maal gochuudhaan tokko ta'ee yeroo san tokkummaa wanni caaleen jirtu fakkeenya isinii kaasu. Fakkeenyaaf hiisisaa fi kinniisa mee wal bira qabnee haa laallu. Hiisisaa fi kinniisa yoo wal bira qabnee laalle hiisisa gamtaa qaba moo kinniisatu gamtaa qaba. Kana amma marri nu kan beedu isaa jechaadha. Mee amma kinniifni jechaadha. Gamtaa qabaachuu irraa tokkummaa ta'uu irraa waan inni hojjetu waan inni baasu laala. Lamu fakkeenyaaf mukuma tokko jala dhaabattee aduu yoo si gubde ta'e mukuma tokko jala yoo dhaabbatte muka damee baay'ee qabu baala baay'ee qabu jala dhaabatta moo muka damee takkatti hin qabne jala dhaabbatte. Kun isin amansiisa jechuudha jedhaan garuu tokkummaan akka finniisaa sani jechaadha. Tokkummaa. Hayyee dhaabbadhu nama si mormu jira dhaabbadhu lakkii jechaa jira. Hayyee mormitaa muuziqaa ce'umsaa kana booda walitti deemina daawwattoota keenya dubbiin addaan galaa hin jirtu kamtu mo'ata kan jedhu gaa. Hayyee walitti deemina hayyee isi qilleensarra na tura arme. Mee seenaa afran qalloo keessaa waa dhageeffannee gama keessanitti deemina. Sagantaan keenya eegalee jira hayyee maal jedhan jaarraggaatuun mee jaarraggaatu waan isin amansiiftanii maaltu jira hayyee? Wanni nan amansiisu kanniisuma inni gartee kanniisuma inni dubbate saniin amansiisa. Kanniifni sun yoo mootiin jiraan mootiin qabaan gaagurosan keessaa hun taa'u tokkummaa sanuun qabu kanniisni. Immoo tiitichi mootii isaa dura ajjeeseeti akkasitti mootii dhaburraa tokkummaa sanuudhaan. Jarri kun nu bulchee bara dheeraa nu deemaa ture. Koottaa wal mari'annaa hundinuu mootii keenya jara nu bara dheeraa nurra ture kana firraa balatti
gooneeti walit dachaanaa jaaniiti tiiticha bookeen daamuun sonsaan kanniisaan kaanii deeman tiitichi halkanuma san mootii isaa ajjeese kanniisaa fi bineensonni kaan hundinuu mootii isaanii san hin ajjeesu odoo mootii isaa san gaafas ajjeesu baatee tiitichi tokkummaa san silaani qaba waan mootiin qabneef jecha tokkummaa san hudhata jarri mootii isaa kan edana tarkaanfiitti fudhanna jesan hin ajjeefne jarri kanniifni sunuu mootii yoo qabaate malee gaagura san